Baga sooma Ramadaanaa waggaa 1446 nagahaan isin gaheem. Miidiyaan madda walaabuu sagalee sabaa ta'uun sagantaawwan garagaraa yeroo isaatti hojjetee isin biraan gahaa tureera. Baatii kabajamaa Ramadaanaa kana sababeeffachuun sagantaawwan babbareedoo qalbeeffannaan irraa barattan isiniif fiduuf qophii xumuree jira. Keessattuu barsiifataawwan duudhaalee amantaa musliimaatiin wal qabatan ilaalchisee hayyoota diinii islaamaa affeeruun soomana keenya akkamiin akka soomannu, ibaadaa keenya akkamiin akka adeemsifannu afaan beektotaa irraa karaa foddaa miidiyaa madda walaabuutiin ni dhageettu. Miidiyaa keessan miidiyaa madda walaabuu like, share, subscribe gochuun waahillan keessan biraan gahaa. Baatiin Ramadaanaa baatii milkii kan jaalalaa fi kan wan yaaddan itti milkeeffattan isiniif haa ta'u. Madda walaabuu miidiyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota madda walaabuu miidiyaa qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii addaa wajjin ammoo an qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorooti. Gara madda walaabuu miidiyaatiin kun sagantaa tamsaasa kallattii keessaayyuu simannaa obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa Ustaaz Ibsaa sanarra dhaabbachuudhaan sagantaa isaanii xumuraa daawwaa hedduu daawwalee lakkoofsaan 11 olitti tilmaamaman yookaan 12 olitti tilmaamaman erga godhaniin boodatti gara Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town yeroo lammaffaatiif deebi'anii jiranii. Garuu mootu yeroo lammaffaaf deebi'u malee sa'aatii muraasa turanii jiranii kana hundaayyuu kan isin biraan gahaa jiru gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin anis qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorooti. South Africaatti Ibsaan yookaan Ustaaz Ibsaan maal argee jira, akkamitti ajjabee jira fi akkasuma mootu haala miidhagina dachee Afrikaa kibbaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Warroonni sagantaa kana hordofaa jirtan koomentii nu barreessaa, laayik gochaa nu jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma foddaa iskiriinii irratti argitan keessaayyuu Afrikaan kibbaa qabeenya uumamaa dachee magariituu bosonaan uwwifamtee kan jirtudha. Magaalaan Cape Town immoo magaalaa Johannesburg magaalaa guddoo biyyattii kan taate irraa fageenya kiiloomeetira 1,500tti tilmaamamuu fi san caalus danda'a sanii gadis ta'uu danda'a 1,500 jiddu galeessa goonee qabachuu dandeenya. Akkasumas immootu imala konkolaataatiin guyyaa tokkoof walakkaa kan fudhatu jechaadha. Akka deemamuudhaan magaalaa Johannesburg irraa Cape Town ga'uu ni danda'a. Magaalaan Cape Town akkuma argaa jirtan kana qarqarri naannawa ishiidha bosonaan kan haguugamee fi galaanaan kan marfamtedha. Afrikaa kibbaa keessa naannoon madda galii turistootaa yookaan immoo magaalaa turistii jedhamuudhaan beekamtu keessa magaalaan Cape Town ishee takkadha. Kanumarra dhaabbachuudhaan turistoonni hedduunis biyyoota addunyaa hedduurra Cape Townin daawwachuudhaaf yeroo hedduu kallattilee adda addaatiin fuula isaanii biyyoota Awurooppaa irraa, Eeshiyaa irraa akkasumas Ameerikaa fi biyyoota biroo irraa dabalatee kallattiidhaan gara Cape Town akka dhufan maddeen adda addaa agarsiisaa jira. Kanumarra dhaabbachuun immoo sagantaa kallattiidhaan isin biraan gahaa jiru nutis Ustaaz keenya kabajamaaf jaalatamaa Ustaaz Ibsaa sanirra dhaabbachuu fi akkasuma immoo dargaggoonni naannichaa guyyaa kaleessaa iddoolee adda addaa bakka tokko tokkos deemuudhaan waliin daddaawwatanii jiranii. Kanumarra dhaabbachuudhaan qophii keenya isin biraan gahaa jirra. Ramadaana waggaa 1446 baga isiniin ga'e baga nuun ga'e chaatis sagantaan keenya akkuma itti jira. Anis immoo qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorooti. Warra nu daawwachaa jirtan koomentii keessanii nu jajjabeessaa, laayik godhaa nu jabeessaa. Akkasumas immoo hiriyaa isaanii ta'uudhaan garanatti kan dhufe Abdusalaam kallattiidhaan gara Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town dhufee jira. Innis immoo miira dinqisiifannaa Cape Town dhuguma dubbachuuf dachee miidhagduu akka taatee fi armaan dura akkasitti ilaalaa kan turree fi Cape Town haala ga'umsi ishii asirra ga'uunis hedduun ajaa'ibsiisa kan jedhu jiraatama magaalaa Johannesburg kan ta'e dubbacheera jechaadha. Cape Town akkuma argaa jirtan lafa gaarreeniin marfamtee fi akkasuma bishaan mimmiidhagoodhaan kan marfamtee argattudha. Keessaayyuu galaanota ciccimoo addunyaa kanaa kan ta'an akkasumas Atlantic Ocean fi Indian Oceanidhaan gamaa fi gamasiin kan marfamtee argamtudha. Iddoolee turistii hedduu qabaachuun calatti haalli teessuma lafa isheedha, haalli qabeenya uumamaa isheen qabdu akkasuma immoo heddumminaan turistii qabaachuunis magaalaan kun magaalaa bareedduu addunyaa kanaa taatee jirti. Sadarkama addunyaatti illee sadarkaa keessa akka jirtu maddeen adda addaa ni eeran jechaadha. Ustaaz Ibsaas guyyoota darban yookaan immoo daawwaaf turanitti magaalota Afrikaa kibbaa hedduu kan akka Durban, Johannesburg fi akkasuma magaalota adda addaa deemanii hawaasa keenya irratti daawwaa gataa turanii jiranii. Jaalalaa fi kabajaa uummanni keenya walii qabuu fi isaaniif qabus kallattii adda addaatiin namoonni adda addaa dubbachaa ture. Miirri Johannesburgitti mul'achaa ture Najaashii masgiidaa fi akkasuma masgiida Najaashii fi masgiida Tawqaa keessatti daawwaaleen gurguddaan geggeeffamaa ture jira.
guddina jireenya hawaasa keenya akka lammiilee Itoophiyaatti olaalle hedduminaan namni keenya magaalaan keessa jiraatu yoo jiraate magaalota akka Johannesburgidha. Kanumarra dhaabbachuudhaan hedduminaan akkuma jiran sanitti hawaasa keenyaaf waan jajjaba waan gaggaarii hedduun dalagamee jira jechuun ni danda'ama. Kanaaf manneen barnoota itti baratamu keessaa yoo amantii itti barsan hedduun kanneen akka Najaashidha. Akkasuma immoo iddoolee adda addaatti akka jirus dubbatamee jira jechaadha. Keessaayyuu sagantaa kanarratti namoonni adda addaa kallattiilee adda addaatiin moor amantaa isaanis akka jabeeffatan eenyummaa isaanii akka tikfatan carraalee daawaatiin wal qabateetiin hawaasni keenya tokkummaa isaa akka jabeeffatu ergaaleen gurguddaan dabarsanii jiranii amantii isaatiif akka jabaachuu qabu amantaa isaa tikfachuu akka qabuu fi namni amantaa qabu waan hundaa waan qabuu fi biyyas jaalataa biyyas kabajaa akkasuma immoo galteelee adda addaa kallattiilee adda addaatiin galan wajjin qoodamuu keessatti dirqama kan jedhu yaada dabarsanii jiranii akkuma foddaa iskiriin irraa argaa jirtan kunitti magaalaa Keeptaawunidha. Keeptaawun naannoo karaa mirgaatiin galaana guddaadhaan marfamtee jirti. Gamanaan immoo gamoolee gurguddoo akkas miidhagan kanaan qabamee jira. Ustaaz Ibsaan naannoo kanas haala addaatiin daawwatanii jiranii karaa kanaan akka darbanis odeessi adda addaan ni raggaasisaa akkuma argaa jirtan kanatti hedduu dubbachuudhaaf haalli qilleensaa bubbee akka turee fi akkasumas irra guddaan aduudhaan oolee jira. Garuu kunis ta'e sun keessaayyuu bokkaan injiru bubbee cimaan jira ture garuu immoo tugaa akkuma argaa jirtan kanatti Afrikaan kibbaa miidhaginni ishee kana fakkaata turtii gaarii isiniin jenna. Baga sooma Ramadaanaa waggaa 1446 nagahaan isin gaheem. Miidiyaan madda walaabuu sagalee sabaa ta'uun sagantaawwan garagaraa yeroo isaatti hojjetee isin biraan gahaa tureera. Baatii kabajamaa Ramadaanaa kana sababeeffachuun sagantaawwan babbareedoo qalbeeffannaan irraa barattan isiniif fiduuf qophii xumuree jira. Keessattuu barsiifataawwan duudhaalee amantaa musliimaatiin wal qabatan ilaalchisee hayyoota diinii Islaamaa affeeruun soomana keenya akkamiin akka soomannu, ibaadaa keenya akkamiin akka adeemsifannu afaan beektotaa irraa karaa foddaa miidiyaa madda walaabuutiin ni dhageettu. Miidiyaa keessan miidiyaa madda walaabuu laayik, sheer, sabskiraayib gochuun waa hillan keessan biraan gahaa. Baatiin Ramadaanaa baatii milkii kan jaalalaa fi kan wan yaaddan itti milkeeffattan isiniif haa ta'u. Madda walaabuu miidiyaa. Egaa akkuma jalqabarraa sila isinii kaasaa turretti Ramadaana waggaa 1446 baga isiniin ga'eechaati sagantaa keenya Ustaaz Ibsaa sanirra dhaabbachuudhaan kallattiidhaan isin biraan gahaa jirra. Kan daawwachaa jirtan immoo Afrikaa kibbaa magaalaa Keeptaawunidha. Magaalaan Keeptaawun akkuma argaa jirtan magaalaa hedduu qulqullina qabdu keessaa miidhagina guddaa qabdu konkolaataa Ustaaz Ibsaa san yeroo ammaa keessa jirtan BMW argaa jirtan foddaa iskiriinirraa kallattiidhaan jechaadha. Jila madda walaabuu miidiyaa wajjin ta'uudhaan kallattiidhaan sagantaa kanas kallattiidhaan isin biraan gahaa jirra. Dhuguma dubbachuuf haala addaatiin dargaggoota keenya wajjin ta'uudhaan iddoolee barbaachisootaan daawwannaaf yaalii godhamaa jira. Konkolaachisaa Kadir Nabukeetti argaa jirtanii akkasumas immoo ogeessi kaameraa madda walaabuu miidiyaa irraa kallattiidhaan falmataa roorroo ta'uudhaan jila madda walaabuu miidiyaa wajjin guyyaa kaleessaa sagantaa kana waraabuudhaaf yaalii gurguddaa gochaa turre. Garuu hanqina yeroo irraa kan ka'e sa'aatii muraasa fayyadamnee jirra. Kan bukkeetti argitan ustaaz keenya obboleessi keenya Sheekh Ali Hussein akkasumas immoo Kadir Rooba akka tasaa ta'e maqaa wal fakkaatu konkolaachisaa fi Kadiris wal fakkaata. Waan hundaafuu akkuma foddaa iskiriinii irraa argaa jirtanitti Afrikaa kibbaa magaalaa Keeptaawun kallattiidhaan isin daawwachiisaa kan jiru gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin keessaayyuu Ustaaz Ibsaa san sababeeffachuudhaan jilli madda walaabuu miidiyaatiin kallattiidhaan foddaa irraan viidiyoo kana yeroo isin biraan geenyu hedduu gammachuudha. Hawaasni keenya Afrikaa kibbaa simannaa Ustaaz Ibsaatiin wal qabatee jira yookaan daa'ilee keenya gurguddaatiin wal qabatee guyyaa jalqabaa haala addaatiin simachuun isaa waa yaadatamudha. Asumaan immoo hawaasa keenya jiraattota magaalaa Keeptaawuniif naannoo isheedhaa galatoomaa jechuun hin barbaanna. Simannaan gaafa jalqabaa daa'aa guyyaa jalqabaa godhame irratti hawaasni keenya miirri keessa ture tokkummaan hawaasa keenya jaalalli kabajaan uummanni keenya gaafas argisan riqicha guddaa tokkummaa keenya dhugaa dubbachuudhaaf jaalala obboleessa
miidiyaaleen keenya kallattii adda addaatiin garsaa turan argaa turre waan hundaafuu akkuma foddaa iskiriinii irraa argaa jirtanitti wal duraa duubaan yeroo ammaa kana deemamaa jira. Konkolaataan ustaazin keenya keessanis karaa harka mirgaatiin argaa jirtan kanadha. Konkolaachisaa Abdul Samad wajjin ta'uudhaan ustaazin keenyas imala isaanii daawwannaaf gara iddoo biraatti yeroo socho'an foddaa iskiriinii irraa ni mul'ata. Daawwattoonni keenyas kallattiilee adda addaatiin ilaalaa jirtan maashaallah jechuudhaan akkasumas koomantiilee gaggaarii barreessuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Magaalaa Keepitaawun irraa wanni baranni yoo jiraate qulqullinni magaalaan kun qabdu akkasumas immoo haalli teessuma magaalattiidha gaarreniin marfamuu akkasumas immoo naannoon ishii galaanaan marfamullee magaalaan kun magaalaa qulqullina guddaa qabduu fi magaalaa kabajaa jaalala lammiilee biyyoota adda addaatiif qabdudha. Kanumarra dhaabbachuudhaan akkuma argaa jirtan kanatti mala keenya fuula gara kallattiidhaan deeffanneerraa check point imaluudhaaf jechaadha. Garuu immootu guyyaa kaleessa sagantaaleen hedduun sababa haala qilleensaa uumameen bubbeen hammaachuurraa kan ka'e sagantaaleen hedduun akka barbaadametti ga'uu hin dandeenye jechaadha. Keessaayyuu akkuma argaa jirtan kanatti hanqina yerooti inni guddaan hanqina yeroo irraa kan ka'e jechaadha. Ustaazi ibsaa hawaasa akkamisa jaalatuu fi hawaasa akka gaarii gaafa duraas isa simatee jaalala guddaa isa qabu daawwaa yeroo dheeraa gochuuf hin dandeenye wanti isaan biyya kana dhufaniif daawwaa fi daawwaa immootu guyyaa tokko gatanii jiranii akkasuma guyyaa lamaffaa kaleessa galgala sagantaa xumuraa godhanii jiran jechaadha. Of duratti immoo abdiin jirus ni jira akkasumas immoo sheeka keenya dabalatee hawaasni naannicha of duratti akka inni garanatti deebi'u dhiibbaaleen gurguddaan akka geggeeffamuu danda'anis akeekni tokko tokko kaa'amee jira. Kanaaf of duratti daa'ileen keenya kaa'ammoo ustaazonni keenya gara biyya kanaa dhufan yeroo dheeressachuu qaban kan jedhus jaalattootaa fi deeggartoota maatiiwwan kallattiilee adda addaatiin yaada isaanii dabarfatanii jirani. Haalli yeroo gabaabachuun isaa hawwii hawaasni qabu yookaan immoo jaalala hawaasni ustaaz keenya qaban guutumaan guututti deebisuu hin dandeenye. Sababbiin isaa hawaasni keenya daawwaalee gurguddaa isaanirraa barbaada waan taateef hanqina yeroo irraa sagantaa sana immoo geggeessuu waan hin dandeenyeef ustaaz ibsaadha. Kallattiidhaan fuula isaanii gara biyya abbaa isaanii deeffatanii jiran jechaadha. Akkuma argaa jirtan kanatti foddaa iskiriinirraa jila ustaaz ibsaa wajjin ta'uudhaan gara madda olaa'u miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jirru qophii addaati. Qophii addaa keenya irratti immoo waa'ee magaalaa Keepitaawunis walaa barru kan jedhu keessatti yaada tokko tokko kaa'uudhaan isin garsiisarra. Magaalaan kun akkuma jalqaba irratti isiniif eeruuf yaaletti magaalaa turistiidhaan beekamtuu fi akkasuma immoo magaalaa jajjabina dinagdee biyya kanaatii fi madda dinagdee biyya kanaa keessatti gahee gurguddaa qabduu fi kaampaaniileen gurguddaan imbaasiileen jajjaboon akkasumas immoo Afrikaa paarlamentariinis dabalatee akkasuma immoo iddooleen seena qabiin murteeleen adda addaatti murteeffamanii fi mariileen sadarkaa addunyaatti itti geggeeffaman galma gurguddaa kan of keessaa qabduu fi istaadiyoomii sadarkaa Afrikaatti beekamoo ta'anii fi armaan dura wal morkiilee keessayyuu gaafa ardiin Afrikaa tapha geeba addunyaa qopheessite kan qopheessaa ture istaadiyoomiileen akkasiis asitti argama. Kan hundaa laaluudha dhabuun hanqina yeroo irraa waan ka'eef of duratti immoo sagantaalee of duraa irratti akka sirreeffaman yaadni ni jira. Akkuma argaa jirtanitti lafa gaarreniin miidhagdee tabba kan qabdu keessaayyuu haalli qubsama ishee lafeen Oromiyaatii fi Oromoo kan garsiisudha. Akkuma argaa jiru kanatti gaarreen Oromiyaa keessaa iddoolee hedduu kan wal fakkaatu haalli teessuma Keepitaawun jechaadha. dachee Oromiyaatii fi Oromoodhaan wal fakkaatu keessaa ishee tokkodha. Akkuma argaa jirtan kanatti haala addaatiin guyyaa kaleessaa simannaan godhamee fi kallattiidhaan fuula isaanii gara Itoophiyaatti yookaan immoo buufata xayyaara Johannesburg magaalaa Johannesburgitti fuula deeffatanii jirani. Haalli hawaasni keenya immootu jaalalaa fi kabajaa isaanii qaban sagantaalee armaan duraarraa waa hedduu barannee jirra, waa hedduu arginee jirra. Akkuma argaa jirtan konkolaataa inni duratti mul'atu kun kan ustaaz ibsaan keessatti argamanii gara duubaatiin immoo gara madda olaa'u miidiyaatiin ogeeyyii kaameraa waraabaa jiran kallattiidhaan isaan booda irratti hafuudhaan sagantaan kun akka miidhageetiin hawaasa keenya dhaqqabuu fi odeeffannooleen kallattii adda addaatiin akka darban asiin dura yaalileen tokko tokko godhamaa jira. Ammas immoo fedhii hawaasa keenyaa gara madda olaa'u miidiyaatiin koomentii yookaan yaada nu barreessaa jirtanii dhaabbachuudhaan waa'ee ustaaz ibsaadha. Imala isaanii Afrikaa kibbaa keessaa sochii isaan naannoo magaalota Keepitaawunitti godhaa turanii kallattiidhaan
kallattiidhaan duuka buunee simbiraan ga'uu qabna kan jedhuun akeeka sanarra dhaabbachuudhaan akkuma foddaa iskiriinirra argitan konkolaataa hedduu faast taateen jechaadha Ustaaz Ibsaadha gara daawwii geeffamaa jiran jechaadha akkuma argaa jirtan walduraa duubaan konkolaattota jidduutti deebuudhaan keessaayyuu konkolaachisaa Abdul Samad Ustaaz keenya qabatee deemaa jira akkasumas immoo konkolaachisaan inni duubarratti argamu kaameraan yookaan immoo waraabbii kan keessatti argamu Madda Walaabuu Miidiyaa kallattiidhaan walduraa duubaan sochii gara daawwii yookaan immoo iddoo xiqqoo illee taatu ni laalla kan jedhuun hanqina yeroo irraa saffisaan gara duraatti godhamaa jiru viidiyoon kun jechaadha akkuma argaa jirtan yeroo ammaa kana konkolaataa saffisaan gara duraatti socho'aa jira jilli MW Miidiyaanis duuka buunee hordofneetiin isin biraan ga'uudhaaf yaalii goonee jira akkuma argaa jirtan saffisaan gara duraatti deemamaa jira sababbiin isaa immoo hanqina yeroo isin eeraa turre kanaaf ummanni keenyas carraa argatee sagantaa kanarratti yookaan mootu bakka kanarratti argamuu hin dandeenye sababbiin isaa guyyama kana dhufanii guyyama kana ofirra waan deebi'aa jiraniif jechaadha saffisaan iddoo haga tokko daawwatamuu qabu daawwachuudhaaf gara duraatti deemuudhaan saffisaan deemamaa jira jechaadha waan hundaafuu akkuma argaa jirtan dachee hedduu miidhagduu fi bareedduu kan taate dachee magariisa Afrikaa kibbaa keessaa uummanni keenya Cape Town dhugaa dubbachuudhaaf sochii simannaa Ustaaz Ibsaa akkasuma Ustaaz Abu Haidar keessatti qoodni isaan taphachaa turan dhugaa dubbachuuf jaalalli hawaasni keenya walii qabu tokkummaan isaa seenaalee armaan dura caalaa mor jabaachuu keenya wantoota argisan ragaan simannaa Ustaaz keenya Ibsaa sanarratti ni mul'ata akkuma argaa jirtan kan ammaan tana bosona hedduudhaan kan dabalame gaarreen Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town irraa fageenya muraasa irratti argamu kan isin daawwachiisaa jirrudha daandii hedduu mammaramaa kan ta'e keessa qaxxaamuruudhaan gara fuulduraatti deemuun cimeetti fufee jira akkasumas immoo nutis gara Madda Walaabuu Miidiyaatiin amma dandeenyen kaameraa keenya zoom gochaa kallattii adda addaatiin saffisa konkolaataa qabachuudhaaf yaalii irra jirra keessaayyuu yeroo ammaa kanatti akkuma argitan iddoo baay'ee biizii ta'e irra ga'ee jira akkuma jirtanitti kan daawwachaa jirtan gara foddaa Madda Walaabuu Miidiyaatiin warroonni kallattiilee adda addaatiin yaada keessan nu barreessaa jirtan koomantii nu gataa jirtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechaa qophiin keenya akkuma itti fufee jira turtii gaarii isiniin jira beeksisa kanaan booda walitti deebina. Gahaan isin gaheem miidiyaan Madda Walaabuu sagalee sabaa ta'uun sagantaawwan garagaraa yeroo isaatti hojjetee isin biraan gahaa tureera. Baatii kabajamaa Ramadaanaa kana sababeeffachuun sagantaawwan babbareedoo qalbeeffannaan irraa barattan isinii fiduuf qophii xumuree jira. Keessattuu barsiifataawwan duudhaalee amantaa musliimaatiin wal qabatan ilaalchisee hayyoota diinii islaamaa affeeruun soomana keenya akkamiin akka soomannu ibaadaa keenya akkamiin akka adeemsifannu afaan beektotaa irraa karaa foddaa miidiyaa Madda Walaabuutiin ni dhageettu. Miidiyaa keessan miidiyaa Madda Walaabuu laayik sheer sabiskiraayib gochuun waahillan keessan biraan gahaa. Baatiin Ramadaanaa baatii milkii kan jaalalaa fi kan wan yaaddan itti milkeeffattan isiniif haa ta'u. Madda Walaabuu Miidiyaa nutis kallattiidhaan iddoo kanatti buuneetiin qilleensa yookaan mootu haala qilleensa kanaa dhandhamuudhaaf dirqamnee jirra akkuma argaa jirtan Ustaaz Ibsaa Haasanirraa miira gammachuu fi keessaayyuu leecaloo qabeenya uumamaa dacheen kun qabdu qilleensa naannawa kanaa haala teessuma naannawa kanaa minjaala gaarreewwaniin kan utubamte magaalaa Cape Town dinqisiifachaa jirra akkuma argaa jirtan kana qilleensaan haguuggamteerti naannoo hedduu miidhagduu kan taate Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town irraa fageenya muraasa irratti argamna gaarreen hedduudhaan magaalaan Cape Town minjaala gaarreewwan Afrikaa kibbaa magaalota Cape Town marsanii argamaniin kan buureffamtee fi gaarreen immootu gaarreen duubatti galaanni gurguddaan marsee kan argamudha kan warra dhaabbachuudhaan nutis immoo iddoo kana dhaabbannee bareedina uumamaa gaarreenii fi akkasuma immoo laggeenii daawwanneetiin fuula keenya ammas kallattiidhaan gara fuulduraatti dhiibaa jirra deemuun itti fufaa kallattiidhaan akkuma argitan Ustaaz Ibsaa fi Abdusalaam Jiilaa magaalaa Johannesburg irraa kallattiidhaan garanatti dhufan keessaayyuu qabeenya gaarreewwanii hedduu waan nama ajaa'ibsiisu haalli teessuma isaa hedduu lafeen Oromiyaatiinis wal fakkeessudha kanuma dhaabbachuudhaan
nutis immoo fuula kaameraa keenya gara konkolaataa ustaaz keenyaatti deeffannee sagantaan keenya wal dura duubaan itti fufaa jira. Gara kaameraatiin kan isin biraan gaa jirru gara Madda Walaabuu Miidiyaatti ogeessa kaameraa Falmataa Roorroo akkuma argaa jirtan gargaaraa ta'uudhaan yookaan mootu dhimma nageenyaatti wal qabate Kadir kallachiidhaan argama. Dhuguma dubbachuudhaaf wal dura duubaan sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Daawwattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan gara foddaa Madda Walaabuu Miidiyaatiin anis immoo qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorrooti. Imalli keenya gara duraatti deemaa jira ammas kallachiidhaan akkuma foddaa iskiriinii argitanitti kaameraa keenya gara fuulduraa siisuudhaan sagantaa keenya kallattiidhaan isin biraan ga'uudhaaf yaalilee gurguddaa gochaa jira. Makiinaan yookaan immoo konkolaataa saffisaan gara duraatti darbee jira. Amma danda'ameen saffisaan gara duraatti deemneetiin imala keenya gara fuulduraatti deemuudhaan sagantaa keenya isin biraan geenya. Isinis nu wajjin akka turtan abdiin qabna. Amma immoo fuulli keenya kallattiidhaan iddoo daawwannaaf ta'u keessaayyuu checkpoint kallattiidhaan deemuudhaaf imalarra jira. Waa'ee checkpoint son kaasin duratti keessaayyuu Robben Island waa'ee Robben Island kaleessa sababa qilleensaatiin wal qabatee iddoo sanillee deemuu akka hin dandeenyee fi sababa qilleensaatiin wal qabachuudhaan keessaayyuu Robben Island iddoo Nelson Mandela gootichi Afrikaadhaa mana hidhaa keessa turedha. Robben Island imaluudhaaf sochiileen godhamaa turanii garuu immoo milkoofne jechaadha. Kuniif immoo sababa haala qilleensaa akkuma jalqaba isinii eeraa turredha. Akkuma argaa jirtan lafti Afrikaa kibbaa lafa hedduu miidhagduu hedduu namatti toltudha. Dachee qabeenya uumamaan badhaatedha. Mukkeen hedduu kan of keessa qabu akkasumas gaarreen hedduudhaan kan marfamtedha. Qabeenya kana yoo ilaallu namutu biyya isaa keessatti Oromiyaa keessatti qabeenyi uumamaa tikfamuu akka qabu ergaa gamanumaan dabarsuu barbaanna. Maaliif akkuma argitan gamoolee gurguddaa caalaa iddoo kanatti kan argaa jirru mukkeen gurguddoodha. Mukkeen kun immoo hagamta akka qilleensa naannichaa eeguu keessa qubsama naannichaa keessatti qooda akkamii akka qabu ammoo waa wal nu gaafachiisu miti. Kanneen mana keessan teessanii sagantaa kan hordofaa jirtan sagantaa gara foddaa Madda Walaabuu Miidiyaatiin isin biraan gaa jirudha. Keessaayyuu Ustaaz Ibsaa Hassan magaalaa Cape Townitti yookaan immoo naannoo isheetitti hawaasa keenya hawaasa Oromootiin yeroo iddoolee tokko tokko daawwachuudhaaf yaalii godhamaa jiran gara foddaa Madda Walaabuu Miidiyaatiin isin biraan ga'uuf yaalii godhamaa jiru jechaadha. Anis immoo sagantaa kanarratti kallattiidhaan kan isin biraan gaa jirruu fi amma danda'ameen kallattii adda addaatiin asumaan immootu miidhagina Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town muraasa gadi baaneetiin gaarreen ishii maal fakkaata haalli teessuma lafa kanaa maal fakkaata kan jedhuu fi akkasuma mootu iddoolee ustaazin keenya haga tokko ijaan daawwatan kan isin biraan gaa jirudha. Warroonni kallattii adda addaatiin yaadaan koomentiidhaan nu jabeessaa turtan akkuma argaa jirtan kaameraan keenya yeroo ammaa kanatti konkolaataa Ustaaz Ibsaan keessatti argamanii fi jiloota isaa wajjin imalaa jiran irratti xiyyeeffachuudhaan gara foddaa Madda Walaabuu Miidiyaatiin kan isin biraan gaa jirudha. Ogeessi kaameraa Falmataa Roorroo akkasumas konkolaachisaa ogeessa Madda Walaabuu Miidiyaa Kadir nabuketti argama. Anis immoo qophii kanarratti kallattii danda'ameen amma danda'ameen sagantaa kana hawaasa keenya biraan ga'uudhaan turtii Ustaaz Ibsaa sochii naannoo Cape Townitti godhan irra dhaabbachuudhaan kan isin biraan gaa jirudha. Ustaaz Ibsaa Johannesburg irraa Abdusalaam wajjinaan garanatti dhufanii jiranii. Abdusalaam akkuma beekamutti simannaa Ustaaz keenya Johannesburgitti godhamaa ture keessattis adda durummaan namoota qooda fudhachaa turanidha. Daawwaleen adda addaas Johannesburgitti geggeeffamee jira. Darban irra geggeeffamee jira. Lookeeshinoota adda addaa keessa geggeeffamee jira. Gara Madda Walaabuutiin immoo wanti adda godhu yoo jiraate sochii naannawa kanatti godhamaa ture miidiyaan Madda Walaabuudhaan duuka bu'ee hordofuudhaan qophii kana gurra hawaasa keenyaatiin ga'ee jira. Miidiyaa Madda Walaabuudhaa hawaasni Oromoo jabeeffachuu akka qabu namoonni adda addaas yaadamanii jiran. Nutis kan jennuun gara YouTube chaanaalii keenyaatiin maatii ta'uudhaan akkasumas immootu gara Telegiraama keenyaatiin maatii ta'uudhaan qabeenyi qabdanis beeksifadhaa isiniin jechuun barbaanna. Akkuma argaa jirtan kanatti konkolaataan saffisaan gara fuulduraatti deemaa jira. Nutis immoo amma danda'ameen duuka buunee haalli ulfaataa ta'us kaameraa keenya fuula konkolaataa Ustaaz keenyaa irratti deeffachuudhaan isin biraan ga'uudhaaf dirqamnee jirra jechaadha. Keessaayyuu Afrikaa kibbaa akkuma dubbannu haalli teessuma ishiidhaa keessa naannoo Cape Town gamaa fi gamas yoo ilaalte gaarreen hedduu argita. Isii jalatti bosona argita. Gaarreen duubaan immoo galaanota gurguddoo argita. Galaanota hedduu miidhagoo ta'an kanuma dhaabbachuudhaan nuti saffisaan fuula keenya gara magaalaa keessaayyuu naannoo qarqara galaanaatti imalaa jirra. Mukkeen hedduu qaxxaamurreetiin gara fuulduraatti deemuun cimee itti fufee jira. Akkuma argaa jirtanitti sagantaa keenya walduraa duubaan isin biraan ga'uudhaaf gara foddaa Madda Walaabuu
miidiyaatiin kallattiidhaan qophii keenya simbiraan gaajira jenneetiin amanna warroonni immoo kallattiilee adda addaatiin hanqina qulqullina kaameraatiinis haa ta'u yookaan immoo odeeffannoo simbiraan gaajiruun komatta yoo jiraattanis komii keessan ni furannaa komii keessan nu barreessa wanti sirraa qabus kallattiidhaan simbiraan geenya of duratti immoo kana caalaa jabaatee akka hojjetuuf miidiyaan Madda Walaabuu kallattiilee adda addaatiin nu cinaa dhaabbachuu dandeessanii akkuma argaa jirtan kanatti yeroo ammaa kana saffisaan gara fuulduraatti deemaa jirra mukkeen gurguddaa mukkeen gurguddaa hedduu namatti tolan hawwata qalbii namaatiif miira qalbii namaatiif hedduu namatti tolan hedduu argaa jirra dhuguma dubbachuuf haalli qilleensaa hedduu namatti tolu sa'aatiin kun sa'aatii guyyaadha garuu hagammaatti ganama barraaqa fakkaata jechaadha sababbiin isaas qabbana gaarii qaba mukkeen bareedoo jira mukkeen ammoo qilleensa hedduu isaa keessaayyuu konsentrate gochuudhaan qabbana harkisuu keessatti mukkeen bakka guddaa qaba gaarreen immoo marfamuun bareedina addaati laggeen gurguddaadhaan marfamuun galaanota gurguddoodhaan marfamuun kennaa addaati gara fuulduraatti sochiin kennaa cimee itti fufa kallattiidhaan ammas gara fuulduraatti deemaa irraa kan simbiraan gaa jiru foddaa Madda Walaabuu miidiyaa irratti akkuma argaa jirtanitti saffisaan konkolaataan keenyas gara ustaaz Ibsaa kaameraan keenyas gara ustaaz Ibsaatti fuula deeffatee jira akkuma argaa jirtanitti yeroo ammaa kana gaarreen hedduu qaxxaamuruudhaan bosonootaa fi tabboota hedduu keessa darbuudhaan saffisaan gara fuulduraatti deemamaa jira ustaaz Ibsaan jiilla isaa kallattii adda addaatiin simachuudhaan magaalota adda addaa keessatti geggeeffamaa ture jira odeeffannoon haala adda addaatiin kennamuu dhabiinsarraan keessaayyuu turtiiwwan magaalota adda addaatti kennuu dhabuun hanqinoonni ni jiranii nuti immoo Cape Town wanti adda godhu yoo nu jiraate sochiilee naannawa kanatti godhaman gara Madda Walaabuu miidiyaatiin hawaasa keenya gurra buusuudhaan kallattii adda addaatiin carraa qabne yoo jenne dhugaa jirtu jechaadha akkuma argaa jirtanitti ustaaz Ibsaan bosonoota daawwachaa dachee Oromoo fi Oromiyaa fakkaatu Cape Towniin bosona ishii keessa qaxxaamuruudhaan tabboota hedduu qaxxaamureetiin ilmaan Oromooti yeroo ammaa kana gara duraatti deemamaa jira jechaadha akkuma argaa jirtan kanatti bosona keessa ba'anii ammantan immootu lafa keessaayyuu naannawa gaarreen Baalee naannoo paarkii Diishoo fakkaatu keessa ba'aa jira namoonni hedduunis naannoo kana yoo ga'u Diishoo fakkaata akkuun immootu saannatee rira fakkaata kan jedhis hedduudha naannoo saannatee olaalle haalli teessuma lafaa kanuma fakkaata keessaayyuu gubbaa isaa irratti garjallaa gaarreen ta'ullee gubbaan isaa diriiraa ta'uudhaan akkanatti haalli teessuma wal fakkaatu isaa namoonni adda addaas yaada kennanii jiranii waan hundaafuu bosona qaxxaamurree tabbaa fi gaarreen keessa darbinee check point bakka jedhamu lafa ol ka'iinsa guddaa akkasumas immoo xumura dachee addunyaa kanaa kan taate geennee irrachadha akkuma jirtan haalli qilleensaa sababa ulfaataa ta'eef bakkiteen kun bakkitee hedduu ulfaataadha qilleensi ulfaataa ture haala hedduu nama sodaachisu ture armaan dura turistoota hedduutu naannoo kanatti mul'achaa ture sababa haala qilleensaatiin wal qabatee qilleensi ulfaachuutiin viidiyoo haala addaatiin isin waraabuu hin dandeenye qulqullinni sagalee ture jira kanaaf immoo tunuuf kolchaa isiniin jenna check point iddoolee galii gurguddaa agarsiisanii fi armaan duras barnoota adda addaa irratti bakkitee barachaa ture keessa check point lafa ol ka'oo fi gaarra baay'ee hedduu hawwataa ta'ee fi madda galii dinagdee biyyaa turistoota yookaan immoo daawwattoota harkisuudhaan beekamudha akkuma foddaa iskiriinii irraa argitan ustaaz Ibsaa Johannesburg irraa kan dhufe Abdusalaam akkasumas ustaaz Zainu akkasumas konkolaachisaa Khalid Kadir Sheikh Ali akkasumas Kadir Robaadha namoota hedduu ta'uudhaan kallattiidhaan foddaa iskiriinii argaa jirtanii akkuma argitan haalli teessuma kana gaarri hedduu ol ka'uun kun yoo kaameraan ilaallu xiqqaa fakkaata garuu baddaa kanarra waggaa banii gadi ilaalan hedduu dubbachuudhaaf haalli teessuma inumaayyuu lagni kun bifti isaa addadha bifa buluu qaba hedduun socho'u garuu mootu darbee qarqara irratti hoomacha adaadii arguu dandeenya sanaan alatti immoo akkuma argaa jirtan kanatti miidhagina addaati iddoon kun Afrikaa kibbaatiif miidhagummaa addaa uumee jira daawwattoonni hedduunis naannoo kan dhufanii daawwatanii bakki dhaabbachaa jiru kun amma sababa bubbeetiif sochiin hangana hunda godhamuu hin dandeenye Kadir koome Mawara wisi tasma berada dapat damen. Akar kan nolatin kan sekali. Karmat. Ayah. Gede fadu kan gede fadu. Jangan nora.
Akkuma jalqaba isin eeruuf yaalletti iddoon kun iddoo turistoota hedduu qabudha. Haalli qilleensaa ulfaachuu isaatiin kan kenna har'antana hedduu turistoonni hedduun hin mul'atani. Haalli qilleensaa bubbeen kan wal makee fi ol ka'iinsi lafaatiin wal qabatee bubbeenis dhiibbaa gurguddaa fiddeerti jechaadha. Kanaaf turistoonni hedduun armaan dura naannoo kana seenuun baay'ee biizii ture yookaan heddumina namaa irraa jechaadha. Sababa bubbeetiin wal qabatee namoonni hedduun naannicha irratti hedduu kan mul'atan argaa hin jirru. Kallattiidhaan immoo sagantaa kana gara foddaa madda olaanaa miidiyaatiin isin biraan gahaa jirra. Iddoon kun iddoo baay'ee ol ka'aa fi lafa teessumni isaa hedduu ol ka'aa ta'edha. Kallattiidhaan immoo naannoon kun naannoo madda galii biyyattii ta'uudhaan tajaajilaa kan turee fi tajaajilaa kan jirudha. Akkuma argaa jirtan kanatti sagantaa kana kallattiidhaan kan isin biraan gahaa jiru gara foddaa madda olaanaa miidiyaatiin xiqqoosi aara galfachaa jiranii akkuma argaa jirtan kanatti naannoo kanarratti akkuma argaa jirtan warroonni adiin jiranii hedduminaan kan mul'atus warrootuma adiiti akkuma argaa jirtan immootu lafti kun lafa dhugaa dubbachuuf haalli uumama isheedha haala addaatiin uumame hedduu namatti toltudha. Sagantaa keenya naannoo check point erga xumurre immoo fuula keenya gara galumsaatti deeffannee jirra. Yeroo ammaa kana saffisaan gara fuula keenya gara qe'eetti deebisutti jirra gara sagantaa xumurre gara madda olaanaa miidiyaatiin immoo warroonni hordofaa jirtanii fi warroonni yaada adda addaa nu kennaa jirtan akkuma argaa jirtanitti check point erga xumurreen boodatti kallattiidhaan fuula keenya gara magaalaa deeffannee jirra. Warroonni sagantaa kanarratti argamanii kallattiilee adda addaatiin kan ammootu haala adda addaatiin dhaga'uu dhabiinsaanis haa ta'u haalli isaanii mijaa'uu dhabeenis haa ta'u ustaaz Ibsaa jaalataa turtan kabajaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Akkuma argaa jirtanitti Kadir kan wayaa diimaa kaawwate Abdusalaam Johannesburg irraa dhufee kan wayaa adii kaawwatedha. Ustaaz Ibsaa wajjin kallattiidhaan Cape Towniin dhufee jira. Nama adda durummaadhaan Ustaaz Ibsaa san wajjin Cape Town irraa Johannesburg irraa fageenya hedduu qaxxaamuruudhaan garanatti dhufeedha. Sagantaa kana immoo kan hordofaa jirtan gara foddaa madda olaanaa miidiyaatiin akkuma jalqaba isiniif ibsuuf yaaletti sagantaa keenya irratti keessaayyuu naannawa Cape Town magaalaa Sontaane qarqara ishee naannoo galaanaa fi akkasuma gaarreenii fi bosonoota adda addaa minjaalota Cape Towniin miidhagsaniitiin marsaniitiin argaman kan isin biraan gahaa jirrudha jechaadha. Namoonni hedduun qabeenya uumamaa kanarraa hubannoo dhabiinsaan kallattiilee adda addaatiin yeroo bosona mancaasan argaa jirra. Kun immoo ta'uu hin qabu jechuudhaan gara madda olaanaa miidiyaatiin ergaa dabarfachuu dandeenya jechaadha. Hawaasni keenya qabeenya isaa kunuunfachuu qaba. Iddooleen galii har'a addunyaa kanaa kan ta'an keessaa tokko bosonadha. Gaarreen isaa miidhagfachuu qaba kan jedhu yaada dabarsina. Akkuma argaa jirtan konkolaataa yeroo ammaa kana saffisaan hedduullee deemuun hin danda'amu. Naannoon kun karaa turistii waan taateef saffisa gadaanaan deemama jechaadha. Spiidiin 40 qofaan karaa kanarra akka deemuu danda'amu akeekkachiisni gurguddaan ni jira. Kanuma dhaabbachuudha yeroo ammaa kana humna spiidii daqiiqaa 40 deemamaa jira jechaadha. Turtii gaarii isin hin jennu. 446 nagahaan isin gaheem. Miidiyaan madda olaanaa sagalee sabaa ta'uun sagantaawwan garaagaraa yeroo isaatti hojjetee isin biraan gahaa tureera. Baatii kabajamaa Ramadaanaa kana sababeeffachuun sagantaawwan babbareedoo qalbeeffannaan irraa barattan isinii fiduuf qophii xumuree jira. Keessattuu barsiifataawwan duudhaalee amantaa musliimaatiin wal qabatan ilaalchisee hayyoota diinii islaamaa affeeruun soomana keenya akkamiin akka soomannu, ibaadaa keenya akkamiin akka adeemsifannu afaan beektotaa irraa karaa foddaa miidiyaa madda olaanaatiin ni dhageettu. Miidiyaa keessan miidiyaa madda olaanaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun waahillan keessan biraan gahaa. Baatiin Ramadaanaa baatii milkii kan jaalalaa fi kan wan yaaddan itti milkeeffattan isiniif haa ta'u. Madda olaanaa miidiyaa.